Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Gaafii takkaan qaba. Nama umriidhaan yookiin guddinaan sirra xiqqaadha. Kayooniifis harkaan si qabellee waa takka si godhuu hin dandeenye. Kan ammoo rasaas harkaan qabu, sibiila harkaan qabu, waa takka harkaan qabu. Yooniifi inni si jala fiige immoo yoo ati dura dhaabbatte gowwaadhaa kan namni siin jedhu ni beekta. Kan namni hundi aboo duraa baafadhu siin jedhan. Gaafiin sii galaa jirti garuu qaceellotti irra deebiinaa laale. Laale harkaan yoo si qabee waa takka si godhuu hin danda'u. Dhiibbaa sirra silaa humna irra qabda. Akkasii hojii rasaas harkaan qabu, mancaa harkaan qabu, qottoo harkaan qabu, habalee waa takka ulee takka harkaan qabu. Yommuu si jala fiige duraa baafadhu siin jedhan. Warri duraa baafadhu siin jedhu sanillee yoo isaanitti ichi garagalee isinoo maal feetan jeen bakkuma takkaa dura oriyan. Ni beektaa nama akkamii beektaa? Kamaraataan ta'in hin banaa bar. Eenyu beektaa? Nama sagaraa keessaa bihee qaamni guututti tortora. Akkanatti irraa dhimmisu. Yoo nefis meeqootti yoo humna qabaatte humna naan qabi. Meeqoo qabsoodha wal qabna. Mee na afadhu yoo nefis hin jedhu ni dhaabbatta. Ajiib. Yoo nefi sammuun tee tuqaa qabaatte malee duran dhaabbattu. Waa malee waan kana hin finne. Mammaaksa kana wanni hin fidee akka alaamaa hibboodhaati fidee fi namni tokko ka deebisaa isaa deebisuudhaaf atummaan itti qaanfattu jira. Wajjinunuu haasa'uudhaaf jechuudha. Deebisaa isaa deebisuudhaaf jechuudha. Akkasi firraa laalta. Karkarroodhaan dhufee jaanii bar. Leenca dhufteeti obbo Leenco. Mee ati mootii bineensa gaaraa siin jaanii mee koo qabsoonaa wajji bahi jetteen gaa kalaa daasiidhaa guddaa kan achi qabdi. Leenci akkasuma laaleeti qabsoo siin bahu jeen bada sodaattu kokka mee humnuma qabde siin jaanii mee kokka jennaaniini akkasii karkarroo teenya jeen laal dubbii wahuma lamaa jeen takkaasiin mooha yoon si moo'e mee kabajaatamtu leencaa karkarroo moo'ee jechuun sun naa kabajaadhaamee jeen mee walumattuu laale jeen inni karkarroo wajji maa gaddeebi'a naan jedhamu karkarroo gaddeebi'ee sadarkaasaa ishiish inni waan san harkaan laaqqatee naan jedhamu mee kabajaatamtu si moohuu keessan naa jiraa jeen takka jeen takka yeroo qabsoo seenne namoota irraa si wajji deemaa ooluun si wajjin hin dubbachaa ooluu irra jeetiin usa yeroodhaan use hoo ati namoote hoo mee xiqqeenya addunyaa tanarra karkarroodhaan leenca moohee jedhan xiqqeenya achiin hafee akkamittiin qabsoo seenaa namaan moohuus itti hin faarfamne namoohuus itti arrafamu daransaatti arrafamu akkamittiin wajjiniin qabsoo seenaa jeen ajiib. Mammaaksa tokko jirammas akkina jedhan lola yoonii fi moote ati itti xiqqaattu ni beekta. Mee gaafii tana naa deebisa. Mammaaksa kana dhageessanii laa takhud macrakatan lola yoonii fi moote itti arrafamtu hin seeninii jedhan. Lolli yoonii fi moote itti arrafamtu hin seenin jechuun arrabaan namaa baata. Bada kakkanaa, bada kakkasii, bada kakkasii, bada kakkasii. Lakkuma arraba heddummeessituudha tubbaan kunuu xiqqaachaa deemta. Sadarkaan kee gabbu'a. Lolli yoonii fi isa keessa seentee moote itti arrafamuu malee sadarkaan tante itti xiqqaachuu malee kabajaan tante itti gabbu'uu malee hin maqaa ittiin arganne lola kamii lola arraba namaa wajji seenuudhaati. Itti dhiisi. Nama waan ifii qabu kanna nama waan takkaan beekamuu barbaadu. Amma karkarroon leencaa yeroodha akkas jettu bar karkarroodhaan leencaan qabsoo qabi hangasuma wanni isin barbaaddu. Saniif jecha
وهندا الراو قرصا فرتني ترك الجواب للسفيه جواب جر قوا نما إرنانه ديبسا إسا قدو دابون أكوان النجرة إسماو دبتشو دابون أكوان إسا دقيني چلو ميتي أكرم جراج جيسون جلا چل سورا انجاني جلا چل سون جراج جيسورا انجاني deebii saada taati jalaa callisuun qophiiwwan garii deebii saada taati isiniin jecha yeroo dhamee namni tokko akkaan beekamu akkaan waan takkaan beekamu jee ajanda haarayaan dhufe nambaan tujaadhaan gallakkisa isin wayii gartanii nis ni beeytanii barja waan san akkam akkas jette gujaniin hooy bar guyyaa lama keessa viidiyoon xiyyeeta ammas takka naalaa lamteen jirtu nama jehuun arkee bar guyyaa tokko keessatti viidiyoon xiyya hammas laalamtee nama ja'uu jira ati ajaa'ibuuf laalta awwoo kun waan nu xiqqeeyse awwoo kun waan nu balleeyse jechuudhaaf ati laalta inni immoo mushaa daqiiqaa hamma viyuu hamma isaaf ol dabale san hammas laala nama sanirra dhaabbatee gorsa kiyya kaniin qur'aan ammaan dura gorsa babbareedaa kaniin dubbadheen sheenaawee khansan baay'ina namni naalaale laaleetiin kan isin itti na ajaa'ibdan kana kan isin irraa na gorsitan kana nama naalaalu laaleetiin waan normaal tannagiyaa taniin achi dura dabarse waan san sheenaa'ee maaliif eebiin san dabarsa jee nama jedhu isa illaanuu nama garii jallisuudhaaf hordofteetuma kanaatiitu nama jallisuudhaaf sababaa namatti ta'a saniif khalluu anuhum wahaalahum itti dhiisaa waan garii deebisaansaa jalaa callisuudhaatiitu isa gorsuudhaan isiniin ja'a wajjiniin haasaa'urra yookiin akka nama qaama guutuu sagaraa baatee ifi wajjiniin fuudhee badiisaa wasa kasaasan seellaaquu akka hin taaneen isin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullah.